قلبي كي حارمسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كبجمتوتا هردفتوتا ألس بودكاست بغنغان غاركو تعالى مفاسا غنتاكي دفتن جمعا بجيا قلبي دربك ستكا في تقوالين كافني تري جمعان مالف بجيا أداتا حتى إمو غرغا في سنچالا غدي فغوتي اتجينا qalbii keenya akkamiin haaromsinaa yeroo tokko rakkoon jireenya keenya waan alaamiti rakkoon qalbii keessa jiraatu fuula isaa irratti garuu qalbiin isaa dhiphachuu namni tokko nama biraatti gaarii fakkaachuu danda'a garuu keessi isaa dadhabuu namni tokko salaata qalbiin isaa rabbi irraa fagaatuu danda'a kanaaf har'a waa'ee qalbii haa dubbannu kutaa takkaffaa qalbiin maaliif haaromsa barbaaddi qalbiin namaa yeroo hunda haala tokko irra hin turtu yeroo tokko iimaanni keenya ni cima yeroo biraa immoo ni laafa yeroo tokko qur'aana qara'uu nu gammachiisa yeroo biraa immoo qur'aana banuufillee ulfaataa ta'a yeroo tokko du'aa fi aakhiraas ni yaadanna yeroo biraa immoo addunyaa keessatti baay'ee fagaan kun hundi namaaf yaadachiisa tokko qaba qalbiin keenya kunuunsa barbaaddi qalbiinis zikrii qur'aana du'aa'ii توبة في يادنو ربي برباد لمفا مالتو قلبي دبسيسا مي اوف هاقرن قلبي تكفا دلين قلبي إرتي ديبا قداك دلين يرو توكو وارتكو فكاچو دندا ماركو قبا نمني هندي أكسما قولا يرو توكو فجتة اوف أمانسيسو دندس غرو دلين إرد ديبي أمي حجتم قلبي نما إرتي ديبا قداك كناف دي توكو يو حجتة ani nama badaadha jettee abdii hin kutatin garuu rabbii koo naaf araarami jedhii gara rabbii deebii lamaffaa addunyaa qalbii keenya qabachuu dandeessi maallaqa beekamtii sooshaal miidiyaa jaalala namaa madaallii nama biraa wantoonni kun hundi jireenya keessatti bakka isaanii qabu garuu yoo qalbiin keenya isaan irratti hirkattee boqonnaa dhabuu dandeessi namni tokko namoonni maal naan jedhu jedhee jiraata kan biraa namni kun na jaalataa jedhee jiraata kan biraa ani maallaqa hammam qabaa jedhee kan jiraatus jira garuu qalbiin boqonnaa dhugaa argattu yeroo rabbii ishee irratti hirkattuudha kutaa sadaffaa qalbii haaromsuuf maal godhuu qabnaa takkaffaa tawbaa irraa jalqabe tawbaa jechuun rabbii koo ani dogongoreera gara kee deebi'eera jechuu qofa osoo hin ta'in tawbaan murtii haaraadha cubbutti deebi'uu dhiisuuf carraaquudha yoo kufte deebi yoo ammas kufte ammas deebi rahmanni rabbii bal'aadha qabxii lammaffaa qur'aana waliin hariiroo uume qur'aana yeroo baay'ee dubbisuu qofa osoo hin taane hubachuuf dubbisi guyyaa tokko fuula tokko qofa ta'uu danda'a aayata tokko qofa ta'uus danda'a garuu of gaafadhu aayanni kun har'a jireenya koo keessatti maal jijjiiruu qabaa jedhiitii gaafii of gaafadhu xiinxali tafakkuri qabxii sadaffaa du'aa'ii baay'isi kophaa taatus nama bira jiraattus biikeetii waliin dubbachuu dandeessa dhiphachuu kee itti himi rakkoo kee itti himadhu sodaa kee hawwii kee dogoggora kee rabbiin qalbii kan kee ni beeka waan ta'eef qabxii afuraffaa salaata kee haaromsi salaata akka hojii guyyaa qofatti hin ilaalin yeroo salaataaf dhaabbattu amma ani fuula rabbii koo dura dhaabbadheera jedhii salaata kee keessatti qalbii kee fiduuf yaali kutaa afuraffaa har'a gaafii kana of gaafadhu ani nama akkamittiin hinaafaa eenyuun jibbaa eenyutu na aarsa eenyuuf dhiifama gochuu qaba eenyuun miidhe maal irraan sodaa maallaqa maqaa jaalala namaa yookaan beekamtii irratti qalbiin koo hirkatee jira gaaffilee kanaaf deebii dhugaa kennuun of qorachuun immoo jalqaba jijjiiramaati ergaa jumaa har'aa obboleessa koo obboleettii koo qalbii kee namootaaf hin kennin namoonni ni dhufu ni deemu si jaalatu si jibbu si galateeffatu si tuffatu garuu qalbii kee gara rabbii deebisi hordoftoota Alnas podcast har'a waa'ee qalbii kee haaromsi jedhu waliin ilaalleerra torbee darbee jumaa maaliif akka adda ta'e ilaallee turre har'a immoo qalbii keenya haaromsuu irratti xiyyeeffanne torbee dhufu keessatti inshaallah gara mata duree iimaana kee akkamitti cimsattaa jedhutti ceena hanga yeroo sanitti
qalbii keessan eeggadhaa, rabbii keessan yaadadhaa, توبة هندي سنا قرآن والانجرادة جمعة مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.